jiruun qaaluuf taayee akkam godha uummanni taaftee qaalessaa gabbayee mee jiruun qaaluuf taa jennu uummanni akkam godha gabbayee wal falaxa karaa gubbatti akkasiin karaa cufa mootummaa kanatti duule maaliif jiruu fooyyeffachuuf. Jawaar fa'oo eessatti birrii ergitaaf jedha bara akkas gootaati waan birrii ergi kitaaba narraa bitti hin mallatteessaa birrii ergiif gartee garee ijaara akkas godha ijoollee biyya arabaatii yaasaa isin ganda keessaa ol qala anaan boo birrii ergaa jedha gartee doolarri akkaawuntiin kiyya gabbu'e. Gooliin kiyya doolara miiliyoona agas ture akkaawuntii keessaa akka qabu agas na jalaa gabbu'e anaa birrii ergaa jedhani. Isaa doolara ergitaa tammoo ganda wal ajjeesta. Akkasii bara. Isaan yeroo bara maal taate ammoo maa baqatte mootummaan waajjira nurraa cufe nu ajjeesuudhaan lubbuu ta'ee sanatti Ameerikaa fi Awustiraaliyaa kanaa dallixan isaan. Gaafa ammoo biyyi bilisoomte dhufanii qoqqoodhu isaan. Ati itti duutee qeetee itti diigdee wal qaltee wal fixxee yoo ati keessa cabxee lafa dhoofte isaan ammallee xiqqoo jedhanii si kaasanii si boochisan kan du'e kaaniin. Ibaluunfaa ajjeesanii Aminiikii wayyaa Hayila Sillaasee wayyaa gaafa Dargii wayyaa gaafa Mallasii wayyaa mootummaa akkanaa hin agarre jawaari. Kun baqqala. Anta akka mootummaa akkanaa hin agarre mootummaa Dabreellee maalii yoo ta'eetiin takka akkanan goone. Eessa jira Kanaadaa Ameerikaa jira barbaadu eessa biyya alaa jirti. Ammoo uummataa dubbatti akkasirra silaa boo'ichi jira akkan. Rabbi nu baase tamasgeen gee ta'e bas istii darrasne on istii yoonee nagar laa kullin osoo jedhanii gartee akkasuma boo'anii jala baafanne ka Rabbi nu baase si galee Waaqayyo haa galatoomu asii hin baane nu gargaaraa osoo jedhanii uummata kadhatanii akkas. Alayyaateeti uummata gartee as jiru hin qotatinaa hin bocatinaa dhagaa guuradhaa karaa gubbaa fixa waa isin erginu yoo jedhaniini hagam naa ergitaa jedha malee eelleen jettu bara. Yoo waa wayyoon taane sirraan fudhattu. Ani qabsaa'aa keetii hoggana keetiiti. Hogganni Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa taa'ee nama hogganu jiru. Hogganni namni biyyaaf qabsoo jalqaba hogganaa miti. Paartii siyaasaa warri jedhan kun hoggana ta'uu beektaniis. Uummanni yoon filate. Warra bar uummataa waa isinii dalannaa nu qaxaradhaa jedhu. Hin qaxarree bar uummanni. Nama tokko. Mee jarri dandeettii dhabdu samatti ilmaamna. Nama baratee ogummaa wayii qabu. An ogummaa akkanaa qabaa. Naqaxarii nama jedhee si kadhatu malee warri kun hoggana keellee goota keellee hayyuu keellee ta'uu hin danda'an. Namni hayyuu kiyyaa goota kiyyattee ati filattu nama uummanni bakka buufatee filate nama akka dhagartee haa tolchuu haa balleessuu warra aangoo gubbaa jiru jechuudha. Dhaqaa seera addunyaa dubbisaa. Heerri maal jedha? Namni akka warra amma paartii siyaasaa jedhu baandaan kunniin warra waanarraa bituuf gabaan bayatee gabaa keessa shaqaxa afatee yookaan loon gabaa baasee yookaan re'ee gabaa keessa taa'ee afatee narraa bitadhaa jedhu jechuudha. Ati waan gabaa jiru guutuun bitattaa miti. Waan bu'aa sii qabu irraa bitattaa jechuudha. Sabochi uummata Oromoo ifamallee naa godhaati na folchaa. Akkasii wanni kana mara siin dhaqeen maali? Waan biraa bira dabarreen nu amma alhamdulillahi rabbil alamiin teekinooloojiidhaan diroonii gurguruu jirti Itoophiyaan. Meeshaa lolaa gurguruu jirti Itoophiyaan. Albuudaa fi waan hunda ekspoortii godhuu jirti. Addunyaa waamtee koottaa qilleensa gaarii biyya teena tolchinee biyya gaarii qabna keessa jiraadhaa nu fayyadaa ofiillee fayyadamaa. Rifuujii fudhachuu deemti Itoophiyaan. Baqataan kola galtummaa eenyu gaafachuu deema na dhagaa gaariitti. Yoo Itoophiyaan akka Ameerikaa biyyoota guddatteetti kola galtummaa rifuujii qubsiisuun eeganiin kijibduu naan jedha. Yoo Itoophiyaan biyya gugurdoo Chaayinaa, Ameerikaa fa'a, Raashaa fa'a, UK fa'a biyyoota kanniiniin qixa amma dhaabatte bara. Yoom jennare bara amma dhaabatte. Bireeks keessatti eenyu fuudhin jirti Raashaa, Chaayinaa, Iraan fa'a biyyoota bara gurguddoo warraa teekinooloojiidhaan dhagartee addunyaa irratti miti qilleensarraa wal yaanii jarraa waliin deemna dorgomuu hin jiran. Inshaallah rabbi biraa taate waggaa 5 dhaabbichuu yoo dabalate. Yoo Itoophiyaan harka wayya baatiin harkaa kuffiftoo jechuu deeman waan addunyaan gootu guutu. Sabeen jiinfaati maal kun Itoophiyaan maal jette jechuu deeman gartee. Girrisa abbaandaan TPLF fi jawween faati. Iskindir Naggaa faati maal jedhan beektan isaan yeroo maraa. Saree dullacha beektu sareen dullachi yoo dutullee sareen ettee dutte. Yoo qofa isaan maaliif dutuu baratan isaan gartee saree gartee uumaratti
himaduutu gartee nama nyaatu bar ilkaan hin qabu. Inni barate qofaadhaan isaa. Maaliif namni waa dalage hin guddata bara yoo ati waa dalagde waa xiqqoollee ta'u dalagaa deemtee yoo waallee mormite dalagaa deemtee xiqqoo sammuun kan keellee si qaramaa deemaa atillee abdii horachaa deemta. Yoo akkanumaan iyyite hoo mormuma barattee gartee akkamitti birriin galaa akkamitti waan kana hinaaffamaaf yoo ati hisdi maaf iyyite yeroo maraa wati barbaratte inni gaafa bes umriin akkachi deemuun namni bilooniin hiikkachaa deema. Namni ganna 40 maachurdi ta'ee gabbee waan dalanne ganna 40 yoo ol dabre ni yaadattiin yoo naaf yaadakka. Umriin namaa bakka 4 tanamaa tagaga 20tiif ta 40 haga sareetiif 40 irraa 60 namni gidduu kana gartee harree ta'ee ka jiraatu waa mara baatee jiru. Danda'ee ollaa araarsee ka ol dhabe waan badduu yeroo arge lolee kabajaa godhee deema cusii galee. Kana keessa kan fayyadamne gaafa 60 ol seen jaldeessa ta'a waa balleessu. Barate gaa nyakkisuu barate. Warri hadha gartee dhala kijibaan deemu kunniin ima nyakkisan gaafas illee isaan bakkuma gartee luuxan sani. Mee amma manguddoo adda bilisummaa Oromoo kana keessatti ilmaan Oromoo fixaa turte bira dhaqe waa gaafa Daawutiin fa'aa Leencoo fa'aa. Yoo si ilaalanii ati fuulatti bareedde jabaa siin jedhan. Akkam ilaanii kun keenya ta'uun oolu jedhanii. Yeroo ati gartee ammoo fuulatti fokkatte dandeettii qabdaa isaan taane dhiiga isaas hin jaalannee hamtuu kee dubbatan. Osuma ammuta nagaan ta'etu kanus ilaalanii xixiqqoo qaras ilaalanii maaliif mormuu baratan gartee. Kuni kennaa ka'ee nuti jedhanii waa godhan malee namni kun waa beekaa biyyaa bu'aa qaban hin dubbatan. Soo kanaaf akkas inshaallah qabxii lammataa isinii dabra dura ga'uu barbaaddanii. Kanaaf seenaan dalagame seenaa ajaa'ibaati. Jagnoowwan Itoophiyaadha. Raayyaa ittisa biyyaa irraa haga bulchitoota biyyaatitti uummata Itoophiyaa irraa haga ambaasaadarota adiin bahee dhaabee bara. Keessummoonni addunyaa irraa biyya teenya keessa jiran guutuun biqiltuu hadhaa ka dhaabe uummata Itoophiyaa qofaa miti. Keessummaan Itoophiyaa keessa jirtullee baatee dhaabde. Seenaa gurguddoo dalagamaa jira. Mootummoonni Afrikaatiif addunyaa yeroo waa kaasan Itoophiyaa irraa fakkii fudhachaa jiran. Dr. Abiy Ahmad Alii irraa. Leenca gartee jaalalaan nama macheessu. Jagna. Abbaa firaa. Abbaa jaalalaa. Ka xiqqaa guddaan dhiirti dubartiin. Namni aabbichuu haadha dura dhaabbatu hisdii ganda Oromoo kee jirtu qofa. Shaabiyaan haga jawaarfaate aabbichuu jibbitu. Wayyaaniin haga jawaarfaate aabbichuu jibbitu. Nafxanyaan haga jawaarfaate aabbichuu jibbitu. Dhukkubni jaraa nama kana ka dhaabbataan dandeettiin bareedinnaan naamusaan waan hundaan rabbiin tolche kana alhamdulillah hisdii kanaan garaan gubatee machaayanii maraatanii obboleessa isaanii aanaa isaanii nama silaa dhooliin dhaabbatan. Hisdiin garaan boba'ee lafarra deemtee ganda Oromoo kutaaf gandaan walii oofaa jirti. Wallahi charchaariin siyaasaadha. Warri ilma namaa harkallee miilallee irraa ciree gurguratu. Ijallee keessaa baasee garte. Akka namni lukkuu billiitii jettanii ni gartee billiitii 12 adda baasanitti saba Oromoodha. Billiitii 12 adda baastee gurgurattee jechuudha jawween faati. Wallahi Oromoo dhagee waa siimaa yeroo garii beektanii waan ukkaaftan. Jagna Oromoo waan sodaatinaa dhugaa dubbadha. Uummanni Oromoo uummata beekaadha. Waan harkaa qabu jabeeffata malee Oromoon dukkana keessa waan lafa bu'een barbaadu Oromoon. Uummata akkasii hin godhina. Uummata dukkana keessatti marfee lafa gad jedhee barbaadu hin ta'ina. Oromoon uummata jagna ifa deema Oromoon. Guyyaa deemti Oromoon. Luuxxuu miti. Dura deemti malee Oromoon uf duuban deebitu. Akka nama miskiina hiyyeessa waa takka hin qabne, jagna hin qabne, hayyuu hin qabne. Jagna yoo lafa dha'ee Oromoon hojiin tantee siyaabaaf tobboo fuudhaa nama sangartee bakka itti godhaati wal'aanaa tajaajilattee bira dabarte Oromoon. Uummata akka onnaa yoo jabaan keessaa lafa dha'ee taa'ee bo'uu miti Oromoon. Maaliif jagna hedduu qabdi? Jagni kufu jagna bakka bu'a. Walirra fuutee deemti. Wanni Oromoon beekamtuun jagnummaan Oromoodhaa aadaa qabdi. Walirra waa fuuti. Yoo tokko dadhabe, yoo tokko hir'ate jaba bakka buufataa deeman. Ilmi namaa akkasitti tarba baya. Eenyullee yoo taate jechuudha. Laalimee waraana. Warri waraana keessa turte warroonni lola feetis bari laalii gartee yaadda sooshaal miidiyaan kun tolee jira. Uf duuba gargalee laalu jagni dura deema yeroo cufaa.
ka madaa'ee, ka kufee, ka dadhabee fuudha ganda galchaanii kutan garam gara goolii bakka itti deemanii. Maal teettanii taaziyaa boottan akka onnaatitti isin boochisti durriyyeen. Maali yoo taane isa kana gataa nurraa aadaa Oromootii miti. Goo dura achi deemi. Dalagi. Qooti boci daldaal baran. Seenaa fokkattuu kalee sitti badhi kufirraa. Seelee namni bar jagna dhagarree bar yeroo wayaa mul'ataa deema bar jigni. Dayyuusni yoo namni bira madaa'e bar taa'ee booya. Lola keessa yoo namni bira madaa'e ka du'e lola keessa deebi'ee galaa inni gandatti. Jagni yoo dhab yoo inni jedhe kas laalee kuttee abbaa anas sii jira deemati hojii tantee raawwattee dura deemi. Yoo inni biraa dheesse illee sartichi kun gartee qilee bada maqaa nu balleessee qabaa ganda galchaa jetti jagni gartee. Dayyuusni yoo namni dheesse ni dheessa yoo namni du'e illee inni taa'ee booya taaziyaa. Akkas goonee kalee akka waan akkas hin ta'ini akkas goonee kalee yoom kalee bara akkas yoom dheengadda. Hadha maaliif jirta maal akka qabda nama jedhuun hin jiru. Kana dayyuusanii kabalaamu gartee fuula isaa bakka garagalchan barkama amma dalagaa jiru qabduu deebi'ee ilaalu. Akkasiin jagni dura ilaalaa gartee. Dalagee bal'ee kaayi bira yoo namtuun dalagin galmi bareedu dura kaayi fi dadhabee agas jalaa akka hin balleesse qaba. Akka waan laannee qaba. Garaan aayyoo masheena gootanii. Jagni yoo dabre jagna dhufa. Aabbichuun bakka tanaa yoo deeman ka aabbichuu caalu rabbi nuu fida yoo nu haqa dalanne. Yoo nu jagna taane rabbiin nama jagna jaalata. Nama dhugaa dubbatu jaalata. Kaaliqu samaawaati wal ardi alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbiin dhiira jaalata rijaala. Nama haqa dalagu nama dhugaan deemu. Nama hin zollomne. Nama rabbi malee nama hin sodaanne. Nama gandaan amantii. Danta'an. Gartee nama haqi tun bar addunyaa tana gubbatti ilma namaa rabbi uume guutuuf dachii tana fanta shirifila dachiin tun bakka fedhe deemee ilma namaati bineensi illee akka jiraatuuf rabbi uume jechuudha. Maallu xalafarra daa'imtee qonnaatitti gartee maali uf duuba gaddeebistee wanni gartee ufiyyuu akka makiinaa beektan tasaabimattanii maal makiinaa harkisu kana. Makiinaa fe'aa guddaa kana gartanii. Maa harkisa makiinaa sun kun jaamaadha ka duuba jiru gartee. Garuu dhaquu hin danda'u. Injiinan qabu, tiraansmiishinan qabu. Bakka teettee ooftuu hin qabu. Meeshaa itti feeteeti harkisee deema bu'aa sii qaba. Harkisi kanneen. Fe'a rabbiin si fe'e kana gartee. Uf duuba galtee makiinaa san harkisee fidee gartee makiinaa godhee karaa irratti baasee yookaan baabura godhee gartee furgoo baaburaa gartee tokkocha dura jiruutu furgoo meeqa harkisee deemaan. Kun guutuun isaa jaama kaafoo kun dhaabannaan dhaabbate jechuudha gartee. Uummata qaata gartee furgoo baaburaa ka duubaa ta'e maqaayyoo amma argineef. Kayoo ati ka duraa kanarraa kutte gartee qilettadha baree ati waan gootee hadiida inni deemu kana bilooka footti hin godhin qilettadha jechuudha akkas taate jawaarfaati warri isin jala yaatan kun. Qilee duude bakka jiru. Sii galee akka eenyu jaartii jedhanii ciniinsuun qabdee jennaan kakataa badaa qabaa jetteedhaan gartee inni cinqamee si yoonna dheenna. Warra kakatee ufalaakee akka waan namni kakadhaa jedhaniin dhibba duunaa sagal ajjeefamna. Maaltu kanaan ga'e sagal. Sagal na ajjeefamta akkatti iyyuu Oromoof hin duune. Sagal ajjeefamna jedhee kiiloomeetira sagal dhibba sagal biyyaa yaa'e uummanni. Maaliif? Sammuu የለም ኢጃ የለም harካ የለም ሉካ የለም ኦኔ የለም ዜሮ የለም ይሆን ደንዴቲ የለም ፓርቲ ሲያሳ የለም ካዮ የለም ህልም ገረም ገረቅሌ ኦሮሞ ቀበቴ ቅሌ ነቁዴ መኩን ኦሮሞ Uummanni karaa ofii itti bade akka ofii itti dhama'etti qilleensi naqee sikkoof lu'eedha. Isaan Awurooppaa Ameerikaa mana qaban eebbaa.
warra isaan erguu jira respoonsala ta'eefi kaayoon isaanii qileetti naqu Oromoo